narraa dhaabbad wanni kun gaarii miti jechuun qabda. Kan ammaa siriyeesii taatee fuula guurteetti himuu qabda. Atiin hiriyaa gaarii hin taane si godha. Akka atiin deebitee ammallee haadha manaayyuu gaarii hin taane si godha. Akka atiin lubbuu kan keetiyyuu ofumaa kan keetiyyuu of hin taane si godha. Nama ofitti hin amanne of tuffatu of diqqeessu of goota. Kanaaf Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan obboleewwan nagaya qabdu jirtu fayyaa keessanii aralee viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufee jira. Video narraammoo ka duraaniitiin xiqqoo adda jedhee yaada amaloota dhiiraa ka bultii keessatti ani hin jaallanne yeroo hedduu na aarsu wanta kinoo dhiironni kenna bultii keessatti isaan irratti hojjetan yeroo hedduu bultii keessatti argee ani natti hin tolle. Gaafa heerumtaniif isin fayyadaa in dabarsinaa haga dhumaa dhageeffadhaa ka bultii keessa jirtanillee akkasuma barumsa irraa argattanii haga gama yaada kiyyatti hin seenne ammoo viidiyoo kan akkuma seentanii yoo jaallattan like godha share godha obboleewwan keessanillee bira geessaa haaraa dhuftan ammoo subscribe godhaadha gara maatii kiyyaa idaamaa isiniin jedha. Amaloota abbaa manaa irraa hin jaallanne bultii keessatti jechuu dhiira irraa hin jaallanne ka atumti ammoo hayyamtee fi akka inni gadi si qabu akka inni si tuffatu bultii keessatti akka wanta ati jette fudhatama hin qabne si godhu keessa injira abbaan manaa gariin akkanumaani hoo ati xiqqishu waan tokko godhuu barbaaddu waan tokko jecha tokko jechuu barbaaddu ati maal beeyta dhiis hin beeytu kan akkas hin godhin waan kan akkana hin qabatin jedhee akka ati wallaalummaa kan keetitti amantee ani wallaaltuudha ani agasmara homaa hin beeku mana kana keessatti ani homaayyuu hin beeku yoo isan tahin isaaf jirra jettee akka ati hin beekumsa kan kee ukkaamsitee of jalatti lafa keettee of dagattee ati wallaaltuudha jettee sammuu kee kana amansiiftee teettee tuma qofa gargaarsa isaa qofa eeggatte koottu bakka tana naa qabadhu koottu achi naa qabadhu koottu as naa qabadhu jettee ati mana keessa teettee gargaarsuma isaa qofa eeggatte wallaaltuuf gootu si godha akkamitti sini fakkaata fakkeenyaaf siree tokko yookaan kursii soofaa tokko walitti deddeebifamu deebisuudhaaf ati kaatee walitti deebisa jette walitti deebisuu hin beektu hin cabsita. Kana gochuu hin beektu akkana taata jedhee yeroo inni gadi si qabu san okay ani hin beeku hin cabsaan balleessa wachi deeme seera walitti hin hidhuu yookaan osoo walitti hidhuu of jalaa cabsaa tuquu hin beeku jettee bakka teettetuma isa eeggatta. Waa hedduutu jira akka fakkeenyaatti fudhatanii fakkeenyaaf alayyuu gadi baatee waan tokko barachuu barbaadda yookaan hojii tokko hojjetuu barbaadda ati waan kanarraa hin beektu ati sammuu kanaa hin qabdu ati akkana wanni siin jedhee sitti hime ati waanuma san fudhattee dhugaa seetee sirratti deddeebi'ee yoo jedhu wansi sun takka lama jedhee gaafa kaallee gaa waan biraa tokko hin beektu siin jedha gaafa kaanis deemee waan tokko hin beektu siin jedha gaafa biraas akkasuma deebi'ee waan tokko hin beektu siin jedha hin beektuun sun ammoo suuta walitti kuufamee maal sitti fide sitti fakkaate akka atiin bakka mana san keessatti bultii san keessatti ati waayyuu hin beeyne waanuma takka yoo ati qabattu wanni ati qabatuuf deemtu hundi isaatiyyuu badu san of amansiiftaa sammuu kan kee keessatti bakka ani waan beeku kawaa beeku abbaa mana kiyyaa qofaa isa qofa kawaa hojjetu isa qof kamaan jedhu atin ammoo teetteetuma bakka nyaata bilcheessuuf mana xaragu nyaata dhiheessu kana qofa atis akka wallaaltuu taate sammuu kan keef amansiiftaa wallaaltuu taate gadi haftaa waa baratuudhaaf fedhii hin qabdu deebitee ofitti amanummaa kan keessa hir'isa akkatiin ofitti hin amanne akkati beekumsa keetitti hin amanne beekumsuma kan kee kasi keessa jiruyyuu akkati gadi baaftee alatti hojiirra oolchina si godha nama ofitti hin amanne of tuffatu of diqqeessu of goota kanaaf maal wayya sinitti fakkaate yeroo inni hin beektu akkana gochuu hin deetu akkana gochuu hin dandeetin siin jedhe in hayyaminiif akkam goota sitti fakkaata loltee nadhiisii hin godhaa maal fiddaa maal osoo hin taane akkana mee waan kananillee godhuu baradhaa na agarsiisa. Balleessus barumsa irraa fudhadhaa mee haa balleessu yookaan kootu ati taa'ee na agarsiisi mee akkam godhan anillee haa baradhu jedhiiti waan tokko baratuuf fuulduratti of tattaafachiisi malee waan beektu siin jedhan hin beeku jettee ofitti hin dhiisin wallaalummaa matarra of keettee akka si tuffatan akka gadi si qaban of hin godhin. Beeku siin jennaan bakka dhugaadha waan kana hin beeku garuu mee kootti na agarsiisa abbaa mana kiyyaa akkam godhan akkamitti hojjetan namni garaa haadha isaa keessatti waa barate hin jiru bar mee eessa tuqee haa tolchu kana asii walitti fiduu kana maal godhuu jedhiiti akka barattu ta'e akka waan san barattu innillee akka jaalalaan gammachuun si bira taa'ee si agarsiisee waa barsiise jedhee inniyyuu ofitti gammadee si barsiisu godhi malee akka inni hin beektu biran bahin akkanan taatu akkanan godhin jedhee si tuffatu.
of jalatti silaalee sirra bahee taree si tuffatu of hin taasisin. Lammaffaa irratti ammas kan hin jaalanne keessa tokko namaaf nama wal bira qabee akka atiin of tuffattu akka ati nama sanii gadi taatu si taasisa. Osoo beekaan ta'ee osoo hin beekne ta'ee yeroo hedduu wanti akkanaa kun hin mul'ata. Akkamitti isinitti fakkaate dhufee amma abbaan manaa kan keetii niitii abaluu argitee akkasiin uffattu uffata isii akka inni irraa bareedu niitii eebaluu ta'ullaa kennaa san argitee nyaati isii akkatti bareedu manni isii akkasiin sirreeffatuu beektu ijoollee isii akkasiin qabatuu beektu argitee ati jedhee wanta kan kee kana gadi qabee wanta ati gootuuf kana gadi qabee kanamaa sitti faarsuudhaaf deema. Niitii hiriyaa isaa sitti faarsa, niitii ollaa sitti faarsa, intala ollaa akkasiin hojjetu sitti faarsa. Akka atiin beekumsa kan kee kana tuffatteeti nama inni sitti musaniin wal if dorgomsiisuudhaaf deemtu si godha. Akka atiin eebaluu san maal irraa jaallate waan ani hin qabne waan ani hojjetaa hin jirre waan ani hin beekne eebaluun sun maal qabdi jettee akka atiin jiruu kan kee ka ofii kan keetii jiraataa jirtu dhiiftee nama biratti fakkaatuuf eebaluu sanitti fakkaatuudhaaf deemtu si godha. Yookaan ammoo akkasuma akka ati eebaluu sanitti hinaaftee akkamitti aniyyuu akkana gochuu jira isii irratti maal argee isii san faarsa isii san maal irraa jaallate jettee jiruu kan kee dhiistee jiruu eebaluu sanii jiraatuudhaaf deemtu si godha. Akka atiin eebaluu inni sitti faarsu sanitti hinaaftu si godha. Akka atiin eebaluu inni sitti faarsu sanitti waanyutu si godha. Ani maal waan ani godhaa jiru ka ani hojjetaa hin jirre ka eebaluun sun hojjetaa jirtu maal wanni ani hin qabne ka eebaluun sun qabu maal jettee atiin nama sanii wal of dorgomsiistu. Yoo eebaluu sanitti xiqqishu uffanni tokko eebaluun hiriyaa tanteetii yoo jennu uffattee uffati bareedaan tokko irraa mul'ate yoo isiin mana kana tolfattee manni kun irraa bareede bakka silaa gammaddee fi hiriyaa tantee maasha Allah jetteeni gammachuu isii ati gammaduuf hin maltu akka atittiin hinaaftu si godha. Akka ati bultii isiisan keessatti hinaaftu akka atiin gammachuu isiisan hin gammannee fi akkamitti isiin na tarte akkamitti abbaan mana kiyyaa ana arguu dhabee wanta isiisan argee akkamitti ka isiisan natti faarsa jette akka atiin haasiddu akka atiin waanyitu akka bultii namaa keessatti waanyoo taatu si godha. Osoo atiin beeknee nama badaa si godha otoo ofirratti dhiifte. Kanaaf yoo inni namaaf nama ta'ii wama ta'eyyuu maan taane inni wal bira si qabuu barbaadee dhufee akka eebaluu warra eebaluu san hin argitu akkasitti maa hin jiraan eebaluu san nyaati si akka mi'aahu hin argitu akka isiin uffattu hin argitu ati maaf akkas hin taane jedhee inni dhufee nama biraatiin walitti si qixxeessuu dhufe. Narraa dhaabbadhu wanni kun gaarii miti jechuu ni qabda. Kan ammaa siriyeessi taatee fuula guurteetti himuu qabdayyuu. Kuniin yoo ati ofirratti dhiiftee jette akka atiin hiriyaa gaarii hin taane si godha. Akka atiin deebitee ammallee haadha manaayyuu gaarii hin taane si godha. Akka atiin lubbuu kan keetiyyuu ofumaa kan keetiyyuu of hin taane si godha. Akka ati of jibbitu, of tuffattu, namatti waanyitu, namatti haasiddu, bultii tantee hin jaallanne, of hin jaallanne, abbaa manaa kan keetiyyuu hin amanne shakkitu si godha. Kanaaf ati of tahuu qabda. Dhugaadha ilmi namaa hir'ina qaba. Hir'ina yoo ati qabaatte hir'ina kana sitti himee akkanati waan akkanaa kana osoo akkana sirreefte kana akkana osoo akkana gootee jedhee hir'ina kan keessatti himee akka ati sirreeffattu akka ati fuula duratti deemtu si godhuu qaba. Yookaan ammoo mala hin dhabamu si bira taa'ee waan akkanaa kun osoo godhannee barbareedaadha kana osoo akkanatti sirreeffannee bareedaadha jedhee si jajjabeessee fuula duratti si oofuu qaba malee eebaluu wal bira sitti fidee akka atiin of jibbitee akka atiin ofii kan keetii of dagattee eebaluu san taatuuf of dagattee bultii eebaluu san qofarratti ija babaaftee akkanatti eebaluu sanitti budaa taatu si godhuu hin qabu. Ati of tahuu qabda. Akka ati dogongora qabdutti dogongora kan kee sirreeffatuu qabda. Sitti himuu qaba akkana ta'e akkana taane akkana taane bultii keenya tolfannaa jedhee sitti himuu qaba malee abadan abaluu walloonni si bira qixxeessee jennaan fuula guurteetti staab jechuu ni qabda. Kana ofitti iyyuu dhiisuu hin qabdu. Dogongora nuu qabnu keessattuu ummanni Afrikaa kun dhibbatti yoo jedhanillee ummanni Afrikaa kun keessattuu Itoophiyaan keessattuu Oromoon nu qabnu keessaa namaaf nama hiriyaa obboleessaaf obboleettii ollaaf ollaa wal bira qabnee wal biratti kompeerii goona. Wanni kun ammoo akka ati of jibbitu akka ati of dagattu akka atiin amala kee dhiiftee nama biraa taatu si taasisa. Kanaaf kanallee staap osoo jenneen bultii keessatti bareedaa natti fakkaata. Kana fakkaata inshaallah ka arra yaadadhe hedduuti jira wanni bultii keessaallee himamee hin dhumatu garuu arra yaadi sammuu keessa na dhufee jennaan haga dafee sammuu keessaa nan banne dafee isinii waraabe ka biraallee inshaallah gara fuulduratti isiniif dhiyeessuudhaaf qophiidha wanta isin fayyada jedhu hundayyuu isin ammoo laayik gochuu qofaan na bira
dhaabbadhaa isiniin jedha. Aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti immoo arraaf assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.